السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني جرى جرتو المان رومو قالي وني في قاريوان إديل أدنيا رات رجعتني بجنة جادا تاني ربي الساعة أما جرتن تنا إسين جاي إسين جت عنا جا كوت الحمد لله قالت ربي أنا تموت بيرا ورتموت بفماتي تاتن هدو تكجلت وما سنين جرا ورجعنا هرا جرا شانا لك يعرفتن كوت أنا تدبل ما ماتي كي يتأ سبسكرايب لايك جوشون سنين جرا شير جوشون تكتنا سنين جرا أبوليين كيا وان بينو راولا برسيبنو ولا للراول حاجة فنو سنين جرا أبوليين كيا هذا فيديو جواب تككبت إسين دفعي الناس أقوم تنادر برانيدر جنة wanti tanaan dura barannee jenne yookiin sheepii kenna yookiin duddubbee kenna akkamitti tolfannaa isa jedhu jechuudha. Asumatti gaafii keessan isa duraa san keessatti gaafattan irraa isinii deebisa jechuudha. Gaafiin keessan kaachi keessatti gaafattanii shaxaayaa jechuun maal jechuu fi aburujaal jechuun maal jechuudha jettanii shaxaayaa jechuunis afaan arabiffaatiin aburujaallee jechuun afaan arabiffaati jechuudha. Ammas gaafiin sadaffichiin obboleettiin keessa akka bishaaniin dalagamuu danda'ama jetteerta bishaan kinoo har'a fidee dhufeera jechuudha akkamitti akkattiin daladdu akkuma jedhamu abu shaxaayaa jechuun nama duddubbee kana guddatu yookiin nama sheeppii qabu jechuudha afaan arabiffaatiin shaxaayaa jedhama jechuudha duddubbee guddatu jechuudha sheeppii nama qabu shaxaayaa isa jechuudha aburujaal jechuun ammallee aburujaal afaan arabiffaatiin duddubbeen dubartii gooftaa dhiiraatii jedhanii arabiffaan jechuudha arabootaati jedha isaan irraa dhagahee maal jedheetiin gaafadhe jennaani shaxaa isa kun akkana jechuun maal jechuun dhiirti biyyattii arabaa wanti isiin barbaadu duddubbee qabaachuu isii feetii yookiin hojii isiitiif osoo hin taane waa godhiisa osoo hin taane sanumaaf isii fuudhanii wanti isii fuudhaniif hin jiru jedhanii naa hiikanii namummaa jechuun ijoollee osoo hin taane nama guddaatu naa hiika gaafii kana gaafadhe jechuudha warra waliin galuu gaafannaan. Akkasii obboleessan iyyan kiyyaa akkuma beekamu dhugaadha warri dhiiraa maaliif akka duddubbee kanarratti laaltanii niyyattaniif isintu beeka biyya keenya illee yoo taate jettee yoo nama karaa darbu arge nama sheeppii qabu argite ijoolleen dhiiraa hedduu isaa laaltee hedduu iji duukaa kaatee yookiin jaalalli irraa qabuu dandeetti ta'a kanaayyuu toora shamarranii itti sheeppii kenna yookiin duddubbee kenna moodela qaama keenyaatiif iyyuu tolfachuun bareeda jechuudha bareedina keenyaaf namaaf osoo hin taane abbaa manaa keenyaaf jechuudha kan nama hurfaan ulaalu osoo hin taane ka abbaa manaa keenyaaf bareedudha abbaan manaa keenyas akka ala bahee ala hin laalle alatti sheeppii qabdu takka yoo arge yoo mana keessatti galee yoo nu sheeppii hin qabne hin dabbarama jechuudha itti dhagahama qalbiin ta'alatti guyyaa argisan faana kaati kanaafuu manatti qabuuf nullee moodela qaama keenyaa tolfachuu qabaanna isin jedha warri shamarranii obboleeyyan kiyya bareedinni keenya nu'uu fi nurraa hafe immoo abbaa manaa keenyaaf isin jedha na biraatiif osoo hin taane isuma kanaafuu har'amee maal qabattee nu dhufte jechuun keessanii oolu har'i wanti an qabadhee isinii dhufe akkuma tanaan dura baratame muuziidha kinoo kun muuzii tokko jechuudha quncisee ta'e bakka sadiitti addaa mure inni dabalataan ammoo killeedha killeen tun affeelamteerti affeelee fideera inni kun ammoo akkuma beekamu dakkuwaadha kun ammoo haliim niidoo boodaraadha jechuudha akkamitti kanneen wajjin dalanna ka jedhu inni asitti argitan kinoo kallaaxa namni wallaaleen jiru blender yookiin kallaaxa isa kana fidee asitti godhadha jechuudha muuzicha fidee ergaa asitti godhadhee wanti itti dabaladhu haliim niidoo maankaa lamaatti dabale sadii itti dabale jechuudha sadii itti dabaladhee jira amma ammoo akkuma argitan kun killeedha isinitti mul'atti jedhee abdii qaba irraa qulquuccisuutti jira jechuudha kinoo killeedha jechuudha akkuma argitan fuuldura keessanitti bismillah yoo mure killee affeelamtuudha kinoo killee affeelamtuu tokkotti dabale jechuudha har'a akka dheengaddaa sanii miti har'a tokko killee itti dabalee killee itti dabalameera haliib niidoodha dheengadda haliiba saayila yookiin haliiba dhangala'uudhaan jechuudha amma immoo akkuma san gaafseenii maatti dabala dakuwaatti dabala jechuudha
fuul suudanii yookiin handaaquwaa kinu ittiin baay'isuu maankama kana tokko qofatti dabaladha jechuudha. Maankaa kana tokko si dabalee kun ammoo akkuma argitan bishaan kubbaayyaa tokkooti. Bismillah. Kinu ammas gimmaasha kubbaayyaati. Itti dabalee jira. Kalladheetiin walitti dachaana jechuudha akka sagaleen isin hin jeenneefi. Kalladhee walitti deebina akka sagaleen isin. Obboleeyyan tiyaa walitti dachaanee kinu kalladheera jechuudha akkuma argitanii kalladhee dhufee jira. Montani kalladhe muuziidha. Killeedha. Killee tokko affeelamaa fi fuul suudaaniidha. Haliib niidoo maankaa 3 malaagaa 3 jechuudha. Ammas wanti itti dabalee bishaan burcuqqoo tokko gimmaasha jechuudha. Akkuma kan argitan kun damma jechuudha. Kun damma asliidha jechuudha. Makaa osoo hin qabne damma. Amma dammicha fidee maankaa kana tokko itti godha jechuudha. Bismillah. Maankaa kana tokko itti godhadhee jira. Akkuma argitanii fideetiin buufadha jechuudha. Hedduu isaa mi'aayaa hedduu isaa tolaa jechuudha. Maaliif dammis qaama keenyaaf hedduu isaa bareeda. Qaama keenya ijaaruu fi jajjabina qaama keenyaatiif akkasuma gahee guddaa qaba jechuudha. Muuziinis akkasuma looziinis akkuma beekamu namni looziin gahee loozii wallaalee hin jiru. Pirootiinas qabdi jechuudha. Killeenis akkasuma pirootiina keessatti ramadamti. Akkasitti itti fayyadamtanii haala salphaan sheeppii keessan tolfachuu dandeettanii yoo kana waa nyaachuun qabdanii beekaa. Anama waa nyaadhee fayyadamaa hin jiru jechuudha. Sa'aatiin kun galgala garuu aga sa'aatii kana ganamarraayyuu kaase kaleessa nyaadhe hagammaan nyaanne jechuudha. Sirriitti waa nyaachuu hin qabaattanii sheeppii bichaa osoo hin taane borciis yoo qabaattan borciillee qannasuu fi ammas sheeppiin keessan moodeliin keessan akka bareeduu fi moodeliin keessan akka toluuf dirqama nyaata xiqqeessuu qabaattanii yoo nyaata xiqqeessitanii haguma feeta sheeppii yoo qabaattan yoo garaan afoo dhufe sheeppiin keessan hin tolu hin fokkata jechuudha. Akka hin fokkanneef nyaata keessan qannasuu qabaattan waanuma xiqqoo nyaachuu qabaattanii irra deddeebitanii yeroo hunda akka arabaallee nyaachuu hin qabaattanii ammallee kubusiif irraa fagaachuu qabaattan isiniin jira. Kana biratti ispoortii hojjechuu qabaattanii akkamitti ispoortii hojjenna kan jettan yoo jettan ispoortiin akkuma biyya keenyatti gaafa biyyatti mana barumsaatitti barannu hojjennutti hojjenna jechuudha. Waa baay'ee nama hin dhibu qaama keenya jajjabinaafillee fayyaa keenyaafillee ispoortiin gahee guddaa qaba jechuudha. Akkasuma bareedina keenya qaama keenyaatiifillee jechuudha. Isiniin jedha fayyaa keenya hundaaf bareedina waan qabuuf akkasitti dalagaa isiniin jedha. Bismillah. Kinu dhugeerraa isinitti agarsiiseera jechuudha. Bishaan ammoo gizeetti dabaltan bishaan qorraa ta'uu qabaatu. Bishaan kanaafuu akkasitti itti fayyadamuu qabaattan isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Bareedinni keenya qaama keenya tolfachuu qabaannaa isiniin jedha. Ammas bareedinni keenya namaaf osoo hin taane ofii fi faamilii keenya isiniin jedha abbaa manaa keenya jechuudha. Akka isinirraa bahee ala ilaallee manatti qabu qabaattaa isiniin jedha warra shamarranii. Soba jettanii ammoo tuffachuu dandeettanii hin tuffatinaa itti fayyadama. Ati qabdee osoo hin taane hin qabne anillee qabee osoo hin taane akka qabuuf dalaguutti jira malee qabeetii miti. Qabee yookiin mana qabdeedhaan jechuu dandeettanii laa bira hin jiru manatti qabee hin jiru. Ganamaaf yaalutti jira jechuudha. Ganamaaf shaakalli irra jira jechuudha. Isinillee itti fayyadama. Keeniyaa yoo argitan wanta kana Keeniyaatu dalagaa qabatamaa waan irra ofii kiyyaa ga'e isinii fidee ani waan ofii kiyyaa irra hin geenye isinii fidu isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Akkasii itti fayyadamaa isiniin jedha. Isinitti tole like share gochuun dagatinaa yoo gaafii qabaattan koomentii jalatti gaafadhaa isiniin jedha. Amaanillah. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti.